binu rakaa yoomu jechu yoomu miidhaa rabbiin rakaa jechu kanaaf nuti miidharra akka gabaabbanne rabbiilleen nama nummiine kanama miine kalafam miine kasa'am miine kawaa takka gartee ittiin gufanne kanuuf tolu akka rabbiin gartee irra nuuf kaa'u kanas gartee yeroo hunda kadhaa isaa du'aa isaa jabeessa lafti teenya lafee teenya dhiiga keenya foon keenya biyyalaa jiraannus yoomu isii yaadurraa isii gartee hawurraa isii jaalachurraa uf duban deebinu jechuudha. Duuba imaamman keenya yookaan gartee sheekoleen keenya hundi osoo gartee dhukkuba gadi bu'e kanaaf sila masaajida hunda keessatti salaata qunuuta du'aa'ii gartee salaata keessatti dhaabbatanii kadhatan san osoo du'aa'ii san nuuf kadhatanii sila kuni balaa guddaadha hedduu barbaachisaadha jenneeti irra ol kakaasnaa haa wal dammaysinu rafnee akkam bulle waan kanarratti haa wal kakaasnu isinin ja'a wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ma'a assalaam ila liqaa